Tolee kabajamuuf jaalatamu hordoftoota yuutuubii koo mara keessaniif nagaanii faraarri waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu obboloota koo gooftaan galataa fudhatan obboleettiin keessan baay'ee nagaa koodha. Egaa waan haarallee miti qabadhe kanan isinii dhufe obboloota koo. Obboleettiin kun garuu ammam akka isheen nama rarte ammam akka isheen na gaddisiifte dhugaa dubbachuudhaafi waan ishee irratti ta'e caala rakkina jireenya ishee mudate caala muddama jireenya ishee mudate kana caalatti obboleettiin kun onlaayinii kanarratti qirca foonii taate dhugaa waaqayyo qirca foonii jechuudha. Otoo namni yeroo rakkinaa yeroo gidiraa gargaaruudhaaf oolchuudhaaf bukkee dhaabachuudhaaf otoo akkatti wal harkaa fuudhanii akkam namatti tola. Bara akkamii keessa jirraa obboloota koo? Namni akkamitti wareedhaaf akkanatti wal harkaa fuudhee dhugaa waaqaa badee. Qircaa namni yeroo ayyaana qirca ittiin ayyaana ooluudhaaf jechuudha. Akkuma maallaqa isaanii walitti fuudhanii akkuma horii tokko qalatanii foon isaanii gargar hiratanii karaa feesbuukii akkuma qircaa taate jechuudha mucaan kun. Qircaa horii jechuudha. Maal namni akkanatti namaanii maallaqa argachuudhaaf akkanatti wal harkaa fuudhe dhugaa dubbachuudhaaf gargaaruudhaaf fala fiduudhaaf rakkina isheen jirtu kana keessaa baasuudhaaf. Furmaata fudhu akkatti wal harkaa fuudhanii akkam namatti tola. Namni tokko osoo isheen gargaarin namni tokko akkaawuntii isheetii irratti qarshii 10-20 otoo hin laatin garuu akkanatti wal harkaa fuudhuun kan yuutuubaroonni immoo wareedhaaf ittiin argachuudhaaf jedhanii akkasitti wal harkaa fuudhanii poosti godhan caalatti warri akkatti dhaggeeffachuudhaaf fiignu akkam nama ajaa'ibnu akkam nama haadhimnu. Obboleettiin kun amma ulfoofte jedhamee haasaamuun dubartiidha. Maaliif hin ulfoofne? Dubartiin duruu ulfoofti. Dubartii waan taateef kan isheen ulfoofte. Waan dinqii waan birqii godhanii kanatti dhugaa wareedhaa fi waan faayidaa qabu, waan barumsa qabu, waan ergaa qabu, waan dhalootaaf ta'u tokko gaafa namni itti dadhabee irriibatti dhabee beekumsa isaa xuruurfate beekuudhaaf kitaaba meeqa dubbise argachuudhaaf tabba meeqaa ba'e dhama'ee gaafa karaa sooshaal miidiyaa kana dhaloota biraan ga'u dhaloonni garagalee ni ilaalu. Garagalee gurra ittiin kennu hin dhaggeeffatu duukas hin bu'u. Waree kanarraa amma maaluma argata ilmoon namaa daraa rabbi. Wanti waree kanarraa argannu maalidha obboloota koo? Maqaa Yesuusin dhugaa waaqayyo dhalootaaf qalbii dhalootaa fayyisu ara. Namni waan buddeenaaf hin taaneef of gurguraa dhugaa dubbachuudhaaf. Waree dhaggeeffachuudhaaf akka tariifachuun bu'aa maal buusa? Qooda kana obboleettii kana gargaaruudhaaf rakkina ishee mudate kana keessaa baasuudhaaf obboleettiin kun gargaarsa hin qabdu. Dubartii ulfaata akkaaf kunuunsi waan baay'eeti ishee barbaachisa. Waan ishee kajeelchisu caalatti kunuunsa guddaati ishee barbaachisa. Dubartiin tokko gaafa deessu rakkina guddaa keessa dabarteeti kan isheen deessu. Du'aaf jireenya gidduu gorteeti kan isheen deessu. Qooda bifa kanaan wareedhaaf akkasitti wal harkaa fuudhanii kanaan dura obboleettiin kun gargaarsaa fi karaa faarfata Amaanu'eel dhiyaattee turte. Namni gargaaree amma kana jedhee rakkina ishee keessaa baasee jira jedhee yaadu. Ammas garuu rakkina ishee kanaaf furmaata fiduu caalaa namoonni wareedhaaf arrabaaf oduudhaafidha. Ara obboloota koo dhugaa koottaa oduu caalaa gochatu ilmoo namaa miidhagsa. Gochatu nama godha obboloota koo. Odeessituun waa'ee hin baaftu. Akkuma qilleensa shuf jedhee darbu namni oduu duuka fiiguu akkasuma shuf jedhee ni darba. Qooda oduudhaanii gurra walii keenya amma morgaan gurraa keenya citutti wal gaggabsinu obboloota koo koottaa lubbuu du'aaf jireenya gidduu jirtu rakkina keessa jirtu oolchuudhaaf gargaaruudhaaf harka wal qabanna. Dhugaa gooftaa waaqayyo isa kanatti gammada. Waaqayyo isa kanatti garaansaa ciisa. Waaqayyo isa kana argee dhugaadhuma nuu eebbisa. Kanarraa kan hafe muka jigeetti qottoon 10 akkuma jedhu Oromoon muka jigee tokko irratti qottoo fiduun bu'aa hin qabu. Jechi obboleettii kana miidha. Namni hundi baay'ee waan baay'eetti jedhu koomentii yoo dubbiftaniirtu ta'e. Obboloota koo waaqayyo akka barbaadetti yoo nama uume inni gaariidha. Hojii isaa keessatti hojii harka isaa keessatti waaqayyo muudaan qabu. Akkanatti godhe jedhee ogummaa waaqayyo irratti namni ogummaa dabalee hubannaa yookaan ogummaa waaqayyoof beekumsa waaqayyoof kenne tokko hin jiru. Waaqayyoon kan barsiise tokko hin jiru. Dheeras
gabaabas beekas wallaalas hundumaa kan uume waaqayyoodha. Uumama waaqayyo uumetti immoo isa kana waaqayyo hojii isaa isa dinqisiisa kan ajaa'ibsiifachuu qabna malee akkana taatee asiin baatee achiin baatee jechuudha. Dheertuu isaa taa'uutu gabaabduu isaa taatu ilmoo durbaarraa rakkinni gidiraan ga'u salphaa miti obboloota koo. Obboleettiin kun interviiyuu ishee keessatti dubartii taanan nan baasisa jette. Dubartii taanan nan baasisa jettee murtoo kana fudhachuun ishee maalidha? Rakkinni dubartii baay'ee cimaadha. Dubartiin rakkina guddaa balaadhaaf baay'ee dhiyoodha. Rakkinaaf baay'ee dhiyoodha. Muddamatti galuudhaaf dubartiin baay'ee dhiyoodha. Ofii isheetti akkana taate ofii isheetti gargaarsa tokko malee humna tokko malee utuu jiraachaa jirtu ilmoo durbaa otoo deesse namni akka itti deemu waaqayyotu beeka miti. Garuu ilmoo isheen deessu kun durba taatee osoo guddattee fi rakkina isheerra gahu muddama isheerra gahu waan beektuuf waan yaadduuf ofirratti waan argiteefidha obboleettiin kun nan baasaa ulfa kan isheen jette. Osoo durba taatee garuu dhiirri akka durbaa miti. Yoo ba'anitti ulfaate jireenyi yoo itti ulfaate muddamatti yoo galeeyyuu dhiiratti ba'aan amma karaan jiru obboloota ko dhugaa dubbachuudhaaf. Dubartiin garuu rakkinni ishee baay'ee humna namaati ol kan ta'e. Qarshiin qofti dubartii rakkina keessaan baasu. Kanaafiyyuu dubartiidhaaf qarshii qofti gahaa miti. Dubartii nama barbaaddi nama akka garaa ishee nama ishee bukkee dhaabatu. Gargaarsa kan akka dubartii gargaarsa barbaadu hin jiru. Kan akka dubartii kunuunsa barbaadu hin jiru. Sababiin isaa dubartoonni balaaf saaxilamuudhaaf balaa uumamaatiinis ta'e karaa namaatiin miidhamuutti dubartoonni baay'ee dhiyoodha. Kanaafiyyuu obboloota koo yeroo rakkina nurra ga'e wal harkaa fuunee oduu odeessuu qofa otoo hin taane wal bira dhaabachuun wal gargaaruun fuula waaqayyooti waan jaallatamuu fi waan kabajamudha. Akkasuma jireenya keenya keessatti warra odeessanii darban qofa otoo hin taane warra waan gaarii godhanii darban akka taanu waaqayyo naaf isin haa gargaaru. Kanaaf obboloonni amma isinii danda'ametti obboleettii kana karaa argattan hundumaan gargaaruudhaaf bukkee dhaabachuudhaaf amma isheen deesserreen iddoo deesse sana amma isheen nagaan kaatutti waaqayyo nagaan ishee yaa hiiku waaqayyo nagaan daa'ima ishee harkatti akka isheen baattu ishee haa taasisu. Dhugaa waaqayyo akka namaa miti. Namni nama dhiisa waaqayyo garuu nama hin dhiisu. Eenyu yoo nama gate haati ofiitu yoo nama gatte abbaan ofii yoo nama gate waaqayyo nama hin gatu obboloota koo. Namni isin jaallatta yoo isin gate waaqayyo isin hin gatu. Maqaa waaqayyo haa eebbifamu. Kanaaf obboleettii keenya karaa hundumaa gargaaruudhaaf ofaa qopheessinu waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa shaaloom.